Harka waa'ee sanyootu nama dhaalaa jedha Oromoo yeroo mammaaku waan qoshaashaa waan sururii kana hojjetteet ijoolleen keenya ijoolleen kan nagaa hin jiran jechuu koo miti ijoolleen nagaan illee hin jiru garuu warra jechuudha waan mana baateef hin beekne kan kaayyoo ishii hin beekne kan bakka jirtu hin beekne jechuudha waan akkana waan qoshaashaa kan waan nama biraallee hin barsiifne waan dhaloota biraatti illee gufuu ta'ee madaamini ijoollee keenya hundumayyuu akkuma kanatti ilaalte tooyi miidiyaa kanarraa hutee galtee madaamini ijoolletti illee akka dheekkamtu wanta taasisuudha kuni hashama harka fuunee ordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha waaqayyoof galannaa ta'u jechaati noora baga nagaan dhuftanii anaa dhufsiniin jedheen jira haara kan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalee mutii hin dagatinaa isiniin jechaati viidiyoo kana share like yaada qabdanillee barreessaa isiniin jedha dhaloota hunduma bira haa ga'u keessumaa jechuudha ijoollota keenya haara biyyarraa reefu dhufan biraani hadaraa keessan qaqqabsiisaa isiniin jedha sababni isaayyuu gaafa rakkoon tokko hirra ga'ee dhufnee jechuudha hundumti keenya iyyuu maaloo eebeluu kana mucayyoon kun bakka akkasitti rakkatte akkas taate akkana taate sagalee haa taanuufi madaamin naqaluufi madaamin shii qaluudhaafi waan hedduu isaa jenna jechuudha garuu madaamii qofa miti jechuudha rakkina kan qabu ijoolleen keenya illee rakkina gurguddaa qabdi jechuudha maaliif nuti warri biyya namaa turre kuni biyya baane toyi yeroo dheeradhaa fi akka kana miti gizee kan keenyaa sana sababni isaayyuu nuti wanta biyya baane beenne yeroo dhumne sanatti amma garuu madaamii innee wanticha jechuudha waan rakkina uumamu sana madaamii qofarra keenya malee ijoolleen keenya illee rakkina gurguddaa kinoo akkas akkasii qaba jechuudha. Mana madaamii mana haadha hormaa miti mee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. waaqayyo inni uumaa keenya ta'e suni nu argaa arraba keenyatu nu dura du'a jechuudha. Mee otuma mana haadhaaf abbaa keenya jiraanne manuma obboloota keenya otoo jiraanne waan qoshaasha mee laala mucayyoon kun udduu ishii keessatti guurrattee laala maaloo laala dhugaa rabbi laala waan ishiin gootee jirtu maali kun qixxeen laala argaa jirtu miti waan goote kana jechuudha hunduma isaa viidiyoo waraabdeet isayyuu gaarii kana numal yoon laala jechuudha madaam ishii bilook of jalaa goote miidiyaa ishii jalaa yookiin ministeerii ishii bilook of jalaa gooteet dhuftee waan akkana kana raawwatte jechuudha kuni cubbuu guddaadha mucayyoo ishii kanas laala intala madaamiti ijoolleen madaamii obsa nama fixachiisuutii dandeessi garuu immoo laala bakka jirru obboloota koo adaraa keessan obsa godhadhaa egaa obboloota koo mee jechuudha qaamni keenya biyya arabaa dhiisatu biyyuma keenya keessatti iyyuu akkatti dafqinu beekna jechuudha biyya arabaa kana keessatti ammam namni hojii hojjechaa oolu tokko akkatti dafqu hin beektu jechuudha ani dhugaa dubbachuudhaaf galgala dirqama shaaworii yoon galuudhaa baadhee ofi fuuffadhaa ofitti illee tolu irribni illee nan qabu shaaworii galu malee rafuu hin danda'u jechuudha akkamitti namni bobaasaa jalatti namni qaamni isaa tokko karaan ittiin dhukkubni ba'u keessaa karaa dafqaatiin jechuudha namni dhukkuba isaa kan ofirraa ittisuu danda'u nyaanni nu nyaannullee gaasiin bakka qillee wanti gubataan oksijiinii wantoonni gubataan halatti ba'anii dafqa keenya keessan mucayyoon kuni qaama ishii hunduma keessatti bobaa jalatti tiffee guurtee udduu ishii keessatti wanni ishiin qaama ishii bakki ishiin hambistee jiru jechuudha bakka hundumatti iyyuu nyaata warra arabootaa kana guurtee dhufteeti isa iyyuu maal gooti viidiyoo sawwarte jechuudha. Kaameraan nama nu arguuti dhiisuu danda'a otuma mana madaamiyyuu jiraachuutii baanne bakkuma kamillee haa jiraannu jechuudha. Maali minaanumaaf yoo safuu kennine cubbuu miti kun dhugaa waaqayyoo minaanumayyuu dafqa keessatti akka sana guurree minaanumayyuu safuu dhoowwuu maal jechuudha. Oromoon gaafa mammaaku maaddii safuu qabaa jira. Maal mucayyoon kun hin beelofti mana jirtu keessatti nyaata seeraan hin kennanii fi hin qoqqobu yoo ta'e iyyuu nyaata kana seeran jechuudha. Mi'a itti fudhattutti fudhattee
yoo kutaashii keessa illee keewwatte kutaashii keessa keewwatte nyaachuutii qabde jechuudha yeroo firiishii isumayyuu goote warratti maal gochuu viidiyoo sawwarti maal gochuu viidiyoo waraabdi madaamiin kan ishee arguu baatte ministeerri ishee arguu baatte ijoolleen madaamonni ishee yoo arguu dhaabatan bilook of jalaa goote iyyuu jechuudha tarii hiriyoonni isaanii arguutii danda'u akkasuma immoo madaamonni biraatillee arguutii danda'u gaafa waan akkasii waa fokkisaa kana argani madaamonni kaanillee edaa hojjettuun kootis akkuma kana gooti ishiinis akkana gochuu hin diddu jedhanii maal godhu galanii amalatti jijjiirratu jechuudha. Yeroo biyya jiru keessatti armeen koo jechuudha dubara nama gaafa godhatti bakka ta'etti argitee dhufte isinis akkuma sana narratti godhattu jettee hamma kana jechuudha du'aa jira naanqiste jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf bakkeetti ilaalaa oolte jechuudha. Ishii haadha hormaati gola haadha hormaa keessa jirra maaliif bakka jirru wallaalla akkamitti namni nyaata jechuudha safuu dhoowwatee wanta dhugamu maal isa yummoo nyaata fudhatte nyaanni kun qixxeen immoo maal isa yu hunduma isaa yummoo goote aballeessitu haa tushitus akkamitti namni qaama isaa keessatti qaama dafqaa holuu keessatti hunduu keessatti bobaa jalatti harma keessatti akkamitti akkaatti namni jechuudha qaama isaa keessatti waan akkanaa guureetoo akkasitti dhufeetoo nyaata. Obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo sammuutti nu adeemsu sammuun keenya nu keessaa sokkeeraa yaada dhaabannee deemna jechuudha. Madaamota bicharra hin keenya jechuudha. Ijoolleen keenyas balleessaa qabdu eessa akka jirtan maaliif akka manaa akka baatan kaayyoo keessan beeka obboloota koo. Isiniin ta'u taanaan biyyumaayyuu ba'uu isaa odoo dhiisanii wayya dhugaa dubbachuudhaaf wanta biyyaa baaneef hin beeknu yoo ta'e. Ishii madaamin kana argitee mee waan akkana madaamin argitee numa nima dhiifti. Yoo qalteeyyuu kanarratti dhugaa waaqayyo madaamin balleessaa maal qabdi yoo reebdeeyyuu waan akkana kana isa iyyuu laal otuma waan barbaadde gooteeyyuu natu balleessa hin jiran jechuudha. Ani kana goonana akkas godhe hin jiran mee ijoolleen ni hedduu yoo gaafattan naqaluuf madaamin akkasuma gochuuf gizee jedhan inni mata jechuudha sababa isaa. Kanaafiyyuu hojii keessan hojjedhaa nyaata keessa seeran. Mee nyaata isa seeran baafattanii nyaatta sana namoo nyaata isa akka kanatti jechuudha. Safuu of dhorkitanii akka kana gootan isa kam irra lolti madaamin. Kuni waaqayyo birattis cubbuudha. Midhaan kunillee isin cubbisa. Kanaafiyyuu safuu eeggadhaa. Boruu keessanittillee amma fakkeenyaaf nuti miidiyaa kanarraa jechuudha gaafa biyya galle jireenya mataa keenya horannee yookiin gaa'ela dhaabannee waanuma tokkooni tariin beekamu jechuudha. Karaa addaatiin miidiyaa kanarraa bu'uu yookiin miidiyaa kana dhiisuutii dandeenya. Garuu ijoollee keenya borutti jechuudha. Nutti qaaneffatti. Viidiyoon kun hin badu online irraa. Mucayyoon kun amma TikTok irratti gadi ishiin gallakkiste Facebook irra ba'ee jira jechuudha wanti ishiin goote sun. Waan gaariin tokko like hin qabu. View hin qabu garuu wanni fokkisaan akkana kun view qaba namoonni hedduun download godhanii Facebook irratti YouTube irratti kinooni YouTube irratti fidee hojjechaa jira jechuudha. TikTok gara irratti share godhanii jiru jechuudha. Google gara irratti illee viidiyoo kana maxxansuuti danda'u. Eenyutu dhufeetoo haqeetu dhufeetoo buusa omtuu dhufee buusuu hin danda'u. Boru dhala godhatte jechuudha mucayyoon kun. Mee dhalli ishii sun jechuudha gaafa jabaattee miidiyaa hawaasaa fayyadamuudha kaate kuni haadha kiyyaa jettee ilaalte jechuudha. Hiriyoota isaanii biratti tuni haadha keeti gaafa jedhan ammam sammuu ishii gadi caba jechuudha. Inni dhiiras ishiin dubartiis. Wanta goonu jechuudha. Wanta dhaloota biraa fayyanne wanta nuuf fayyanne gochuuti haadhisu. Beekamtii barbaanna yoo ta'e waanuma karaa seera qabeessa akka aadaa hin cabsinetti akka boruutti salphannetti akka sanatti beekamtii argachuun hin wayya. Gaafa wanta ta'e fuunee miidiyaa irra baasnu ana na fayyada. Namoota immoo fuudhee miidiyaa irratti itti baasu kana fayyada moo hin miidha. Akka sanatti giddu galeessa godhannee ta'u obboloota koo miidiyaa irratti haa baasnu malee akkuma arginetti waan argine fuunee sooshaal miidiyaa irra baasuu hin qabnu. Nyaata keessan yoo nyaatta seeran jechuudha. Mi'atti fudhadhaatoo nyaadhaa. Bishaan keessan yoo dhugdan wantoota garaagaraa dhugaatii fayyadamtan yoo jiraate akka sanatti fayyadama. Adaraa keessan namoonni jechuudha. Waan akkanaa kana tarii madaamin ayillee walii galtanii hojjechuu si dandeessu. Garuu ijoollota keenya biyya namaa keessa jiran ijoollota keenya iddoo mijataa keessa hin jirre madaamii itti nammeessinaa madaamii ittiin kaasinaa haa jiraatan haa hojjetatan. Ijoollonni hedduun horii maatii isaanii gurgursiisanii haadha isaanii abbaa isaanii obboloota isaanii barsiifachuudhaaf jechuudha kan biyyaa ba'an.
Kanaaf ofiidha jiruun qabdan, ofiidha kaayyoon qabdan, ofiidhaaf karoora hin qabda yoo ta'e warra karoora qaban, warra mul'ata qaban, warra maatii isaanii jijjiiruudhaaf ba'ani biddeessaan irra hin taa'ina jechuudha. Ijoollota keenya miti madaamiin manatti galtee. Kanaaf of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyo nu arga, madaamii yoo nu arguudhaaf baattee kaameraa waaqayyo jalaa ba'uutiin dandeenya. Kanuma isiniin jedha turtii gaarii immoo naaf qabaadhaa. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa.